Hah? Gue tau kene. Foto. Pasal di Manzikati, Eka Alam
Hai
bareedanii dhufaa jiru. Obboosaan dhufeera. Keessummoota isaa waliin qeerroo haadha siiqqee akkasumas abbootii gadaa keessummoota dhufeera. Keessummoota keenya baay'ee jiru. Adda adda fakkaataa. Aye, puring kesu-kesu di semua bagian, bukan ketika kau jangan kemana, kesu maka dulu, karena saya sedang untuk beberapa kira. Kesu bagiannya kesu bahan, dari kesu nanti pengamatan secara terkuran kesu, bagi tergamlu, rezeki itu lamati. Iya. Kanjeng Sandar Putra Negara Melayu nama kita. Wow, restoran di Ega lagi, Ega Bakka nama gambarnya seperti Seinagari sekarang Oromo Wadarge, Wansa Konservisa Kasar Sawali, Ega. Untuk Kandesa awal movie atas masukan nasa irwan nasa tolong tahu dari kan, di sana le karena kita di sini kan untuk Kandesa awal movie. Akkasumas fageenyarraa dhiyeenyarraa sabaa fi sablammoota simattee jiraachisuudhaan beekamtii akkasumas immoo biyya foonii coomaa bookaatii buraayyuuni jennaa mee tokkicha hamilee ofii keessanii. Kabajamtoota keessummoota keenyaa egaa kan eebbisaa jirru yookiin immoo sirni irra jirru sirna albeema eebba albeema weellisaatiin immoo artist Caalaa Tolasaati. Egaa sagantaa kun akkuma laayyootti miti fayyadu sagantaa baay'eetti dadhabamee fi sagantaa egaa keessummoonni keenya yeroo guddaa nyaata gurraacha hamma galgalaatti walumaa shabbaa rabbaa wajjin goona gara baandiitti ni dabarsu bashannana gaarii. Akka si barbaadanitti osoo deebine sobbirne wantoota guutuudha kan jirtan reesortii hoteela Eegunaalaa magaalaa Buraayyuu Shabbir yeroo gurguddaa keessumaa
Amnas kesemua semua bermakna, untuk saya wajib lakukan. Gare Thomas ini kasih najrani, itu karena gunakan jirani. Gare Thomas ini. Gare Thomas ini senufajimu. Kami dari Kenabi. Gare Thomas ini. Gare Thomas ini yang wamma kana kerabri untuk Gare Thomas ini bayarnya. Mana ada tu kita dari tidak ada lagi. Wow. Bayarnya ada kena bersatu kita. Eva Andrina di atas satu kita atas kala terasa diri kami rajulu kami cuma kayaknya targa kami berjalan Opo Jalkaba Bundata Yeru amma kana asin bergamani jiru baganagan muftan anak bijenner Jalkaba malam ini Sumanda karena kami jalan semua kayaknya akasih tidak terlihat dari negara ini Alpema artis di kala terasa beresra juga dapat nama biasa bagaimana kita orang untuk biasa kami begini bagaimana aje bagi nama tujuh bagi beretu sinjalna bagaimana
Egaa nuti dhugaa dubbachuuf
akkasiin miidhagnaa akkasiin egaa tokkummaa keenya gaafa akkasitti ibsinu egaa waan guddaa waan seena qabeessa waan ta'eef egaa warri meeshaa taphatan yeroo tokkicha gara waltajjiitti dhufanii yeroo tokkicha mee yoo jiraattan haamilee ofii kennaa ofuma keessanii. Baay'ee. Tolegaa akka sagantaa keenyaatti amma sirba tokko jechaa jechuun wanti uumamu akka sagantaa keenyaatti keessummoota firaa fi hiriyoota isaanii hiriirsisanii bakka kanatti argaman eenyu akka ta'e baruun barbaadan makoo dajalaan ariifatti keessummoota kabajaa weellisaa Fayyoo egaa Fayyisaa Beeksisa Waltajjii fi aartii geerarsaan beekama mee Fayyoodha haamilee nu kennaa jiru gaaratti. Sagantaan magaalaa sagantaan gurraadha obbo Qananiisaa Guddinaa gara waltajjiitti sin barbaada. Obbo Qananiisaa Guddinaa gara waltajjiitti. Obbo Darajjee Mokonnin. Obbo Darajjee Mokonnii fi obbo Qananiisaa osoo walirraa hin jirne isaan lamaan as irraa maaliif? Wow. Ayyee. Qananiisaan dhufanidha. Haamilee nu simaddaame. Obbo Qannoo baay'ee si jaalladha asuma nu dhaabattu. Hundaan basalaan mataa hubaan kaameraan laachuu otoo Obbo Darajjee dhuman. Obbo Darajjee Mokonnin. Obbo Darajjee Mokonnin. Karaa waltajjii kakka atattamaan kan kabajaa siin gaafadha. Haamilee malee dhufan Obbo Darajjee. Obbo Darajjee gara haamilee malee dhufan Darajjee sabboona. Dhufaa jiru dareen dhufaa jira. Isin jaalannaa keessummoota keenya isin warra seenaa dalagedha warra aadaa fi duudhaa keessan jaallattanidha. Waa malee miti guyyaan irraa guyyaa boqonnaati sa'aatii keessan yeroo keessan wareegdanii artistoota. Teessootti haa ta'u gooti bara waltajjiitti. Atoo maannoo teessoo himattuudha itti aansuudhaan obbo Abdii Baalchaa. Obbo Abdii Baalchaa fi obbo Maammoo teessoo wal duraa duuban gara waltajjiitti akkana dhuftan. Maaloo haamilee kennaa fi obbo Saabooticha Diimaa Chaayinaadhuma yeroo inni hojjete sanatti isuma fakkaata. Baay'ee si jaalannaa maaloo haamilee nu kennaa. Cuftuu keessatti Shawaa Star yookaan Taatee jedha. Asitti akka nu argamtan Shawaa Star egaa ilma Alamuu Qixxeessaa warra jalluuti. Ijoolleen Alamuu Qixxeessaa gaa guyyaa irraa konsartii irraa kana irratti kaadhimamta. Beeyadina simada. Shawaa Star. Shawaa Star. Wow. Fayyoo. Shawaa Star. Artisti Hacaaluu Hundeessaa Qabsaa Oromoo gaafa Finfinnee handhuura ishii irratti konsartii Adawaa qopheesse. Nama kana beektu har'as akkasumatti faayamee dhufe. Mee haamilee kennaafi. Itti aansuudhaan Aadde Faatee Muhammad. Aadde Faatee dhufaa jiru. Warra Harargee sabboontuu fi akkasumas miidhagduu egaa. Obbo Ulfaataa Jifaaraa. Itti aansuudhaan obbo Ulfaataa Jifaaraa. Obbo Ulfaataa nu simaddaa mee haamilee barbaadu isaa waan ta'eef haamilee nu simaddaa. Waa keenya keessumaa addaan nu waan Fayyoo. Hin bareedu. Hin miidhagu. Mee haamileedhaan akkamiin jaalala keessan ibsaafi. Guddaa si galateeffannaa horaa bulaadhaa Fayyoo ammallee keessumaa addaan nu waami. Oromooti egaa isaan jechuun Warqinaa Tasgaraa. Obbo Warqinaa Tasgaraa yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf hatattaman akka nu argamtan. Obbo Warqinaa Tasgaraa. Obbo Araggaa Gaaddisaa. Obbo Araggaa Gaaddisaa. Xaasoo. Dhufaa jiru obbo Zalaalam dhufeera. Warra aartii keenyaaf egaa daandii agarsiisaa jiran isaan kuni lafaa ka'amee miti hanqaa dhima warra sabboonummaa qaban jaalala aartii
Masrin Bayyana. Obbo Masrin Bayyana. Egaa nusimanda isaanis amilee nusimanda. Obbo Alam Balila. Obbo Alam Balila. Nusimanda me jarreen maqaa isaanii waamne kana sabboontota egaa aartii Oromoo guddisuu fi utubuu keessatti gahee guddaa qabanidha. Guddaa isaan galateeffannaa amilee nusimanda dhugaa rabbii namatti tola. Egaa boodarraa baay'ee itti taphannaa baay'ee walittaan. Obbo Galgaluu Guutaa. Obbo Galgaluu Guutaa. Obbo Dallaleen. Obbo Dallaleen Obbo Dallaleen dhufaa jiru. Obbo Taaddasaa Warquu. Jalqabaa Mul'ata. Obbo Jalqabaa Mul'ata. Obbo Jalqabaa Mul'ata sigaa gara hojiitti isin barbaanna. Obbo Faataa'uu Rafeera. Komaander Abdallaa. Komaander Abdallaa. Biraanuu Warquu. Mee amilee yeroo tokkichaa amilee nusimanda. Egaa warreen seenaa har'a qofa miti aartii bukkee isaan qabatanii yeroo kamuu egaa sabboontota ta'uudhaan aartiin Oromoo egaa humna Oromooti. Asirratti waan tokko jenna namoota nu fuulduratti agartan jiru namoonni jireenya isaanii keessatti seenaa dalagan yoomiyyuu jiraachaa deemu warri kun warra seenaa dalagan dhabee hamilee kennaafi. Hamilee dhabee. Kanaaf egaa aartistoonni Oromoo haala kam keessa yoo ta'e. Egaa nama raafamee jira obbo Lammaa Abdoo. Obbo Lammaa Abdoo mari'annu qabna isaan wajjin mari'anneetu walitti deemina hammasitti hiikoo uummatinaa bakki nuti jirru riisortii eegduu laalaati cooma murachaa booka murachaa hiikoo uummatinaa walitti dachaanaa jechuudha. Darbini tasa obbo Maammoo gara waltajjiitti nu koottaa. Hayyee obbo Maammoo dhufaniiraa. Obbo Masrinis gara waltajjiitti nu koottaa. Obbo Masrin. Obbo Masrin hamilee nuti kennaa beeroo tokkicha.